fakkeenyaaf nama waa beekuu fi nama waa hin beekne tokkoo miti wal qixaa mitiis. Shayitaanii nama waan beekne kana itti taphata. Gaaf tokko aabideedha gurbaanii dhufeetuma shayitaanni gaa harree takka fidatee ulaatti dhadhee gurbaa kanatti salaamu alaikum jeen waalaikum salaam jee. Ani malakul jibriilii jee shayitaanni. Onoo harreen tunis gaa fardi qiyya kunis buraaqi jeen. Rabbiitu samirraa si barbaada kootu jeen booyo. Anuma rabbiin na barbaada anu asuma atuma barbaada. Haa nu asii eega rabbiin na barbaada jeeti ta'ee harree qoree kutan kaawwajjee. Oguu harree kutee shayitaanii fuudheetuma gujuba keessa kaayee gurbaa biraa kutee. Arma taa'ee jee rabbiin arma sildhufaa. Gujuba keessa kaayee. Osoo inni akkana samii eegee taa'uma uummanni bishaan waraabuuf karaa deemu gurbatti dhufan. Aboo maal taate rabbiitu arman na bal'aben jiru. Ta'u duraan gandi aalimatti beekan. Akkasitti ilmi isaa kasaartee biraa kutee yaan gurbaa. Namuu ogusan sheekni san maraati matti booda'ana jechuudha. Akkasuma fakkaatuma kanaani aalima san biratti itti dhufe gaama shayitaanummaan kun. Oguulaatti dhadheetuma salaamu alaikum waalaikum salaam. Ani malakul jibriilii kunoo kunis buraaqii rabbiitu achirraa si barbaada jeen. Oguusan booda dhufeetuma a'uuzu billaahi mina shayitaani rajiim. Israanii fi mi'raajii nabii keenya qofa. Akkamitti ati waan akkanaa jettayna oguusa dhabamee jira shayitaanii. Kanaafuu nama waan beekne kana shayitaanii akka fedhe godha. Itti gara gaggalcha jechuudha. Amma fakkeenyaaf barnoota amantii qofa osoo hin taane barnoota akkaadaamiitis barachuu qabna. Gaaf tokko gurbaa tokko afaan amaaraa kana dubbisuun beeku jedhan dubbisa afaan amaaraa kana. Gaafa sangaa dhufee gaafa dargiiti jaanii dhufee gurbaa baadiyyaarraa akkuma ol seenetti akkusan jeen hidhaa ture gurbaa waa balleessee waraqaa barreessee itti kanne. Waraqaa barreessaniiti itti kannan gurbaa kanatti. Maal jaanii deemiiti kaambii baadiyyaa jirtu san geessi waraqaa tana itti kanni ifama sii goone si gallakkisan jaanii itti kannan waraqaa. Waraqaan maal jetti waraqaan gurbaan waraqaa harkaa qabu kun hogguunii fi inni akkasii si dhufe mataa keessa dhawaa ajjeesaa jetti waraqaan. Inni immoo dubbisuun beeku laakki waraqaa fuudheetuma deemee kaambii geessee itti kanne waraqaa. Oguu waraqaa itti kanne gisee kana laalu kunoo inni gaana gallakkisan jee gammachuudhaaf waraqaa kana lallaalaa gara galchaa fiigaa dhaqe kaambii jechuudha. Laakiin silaa dubbisuu beeka immoo gaa jidduma tana jalaa fakaa namni illeen du'aa deebuun jiru. Laaleetuma kunoo gurbaa fuudhaniituma achumatti mataa keessa dhawanii lafa kaaya. Kanaafuu waan kana hunda kan isaan ga'e maali wallaala jechuudha. Kanaafuu nu hundinuu jechuudha waa barachuu qabna. Sammuun ilma namaa haaruma jiru bakka fadhee jiru hundinuu wal qixa jechuudha inshaallah. Kanaafuu ga'an kanumaan ja'a galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi.